Gabrummaarraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira. Kamalaa fi jiruu fi of laalaa ture, isin laalaa ture jechuun namni agarsiisuu fi yaaduma gabaabaa tokko isiniif dubbadha jedheetiin dhufee jechuudha. Duratti jaljaraan sa'a keenyallee fin'eetiin fiignee deemnee jennee yaada kana harki guddaan mucayyoo cimtoota akka naaf himee jedhe. Cinaa garaa kiyya keessallee hin jira, garuu isin natti himteennaan ijoollee biyya jirtu waan deemaa jirurraa waan miidiyaarra dhagahaa jirurraa waan dubbattee fi maaliif yeroo kana fudhadheen illee achumaaf dhaamsa tokko isin hin dhiisne kan jedhuuf dhufe jechuudha. Galatoomaa hundi keessanuu ka dhageettanii, ka viidiyoo sheer gootanii, ka waan godhuu dandeettan godhaa jirtan galatoomaan jedha. Warri na laalaa jirtan, warri yaada gaarii nuuf qabdan illee galatoomaan jedha. So yaada kana maqaa waamuu danda'u hedduu galatoomeen jedhaan dargaggeettii tanaani. Ila maal isinitti fakkaatee yeroo baay'een dubbadhee jedhu ani dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii jedhan. Because asitti haasaa oollee fi asitti bookkisaa oollee fi wanni jijjiiru hin jiru. At the end of the day viidiyoo kana dhageettanii yoo manatti galtan waa haa gootanii barbaada. Yeroo mara iyyuu hawwiin kiyya waan goonu keessatti waan tokko keessaa argachuu qabna. So viidiyoon kun illee akkasuma laallatee jechuudha. Amma olaallee jedhu dhaamsinaan jedhanii miidiyaan martinuu waa'ee warra Tigraay irraa haasaa, xiinxalli marti waa'ee Tigraay irra jedha. What about us? What about kenna kanoo ani bari karaa jirutti ta'ee jedhu dhiifama naa gataa. Bilisummaa tanuma hawwina. Garuu hangam kennatu waa godhaa jira. Hangam kennatu because haatu qaba. Ka loluu qaba. Ka dubbatu qaba. Ka barreessu qaba. Oromummaa irratti jechuudha. Yeroo baay'ee deebi'ee dubbadheen jedha. Qabsoo kana kan itti seennee fi digirii ittiin argannee barumsa itti argannee osoo hin ta'in maatiirraa nutti dhufteeti. Maatiin keenya itti hidhamee itti du'ee gabrummaa kana generation itti aanutti hin darbine nuti yaaduun kan jedhuuf itti seenna jechuudha malee waallee irraa argatu fi miti. Qabsoo kana ka keessa seenne yoo dhugaa isinitti himee jedhee yennaan jalqabnu yaadadhaa. Oromoo maatiin keenya iyyuu maqama Itoophiyaatiin deemaa ture jechuudha. Oromoo jechuun nu'uu fi wanna fakkeessinuu hadha gaafa nuti tolu ka ittiin mul'isnee baruu ammoo gaafa ammaatu badatu hin ta'in gara gubiitiidha. Akkasumas immoo aayyolee bakka deemtan mara isin argu. Anillee nama haadha qabu, nama akkoonti jedhiyooma kana sitti duutee jettee nama abbeera nama fira qabu hangam garaan keessan akka gubatu waa'ee Jawaarirraa waa'ee namni keenya ijoollee daa'imman irratti godhamaa jiru kan hangam garaa keessan gubatu hin arga jechuudha. Because dheebuun keessan an wanna na deemsu keessatti dubartiin dhuguma rabbii isiniin jedha. Dheebuun keessan humna godhuu dhabdanii otoo akka fedhii keessaniiti silaa waraana seentan. Dhugumaan argeen jira ani maybe an dubartii waan ta'eef dubartiin na dhiyaata garuu dhiirarraa hanga sin agarre dhiirri keenya laafaa jechuu miti. Gubiinsa keessan aayyolee jechuudha. Ani haatitti jechuun gaafa miidiyaarraa na dhabdu na bibilteetiin ana yaaddee otoo hin ta'in waan Oromoo eessa geessite ka jiru na gaafatti jechuudha. So gubiitii saniin dubbadha. Bilisummaa ta'ennaa hawwii afaanii qofa otoo hin ta'in harkaan maal godhaa jirra? Dhugaa qabna, haqa qabna, haqa irratti falmaa jirra, waan keenya irratti falmaa jirra. Biyya kana keessa ta'inaan yeroo baay'ee biyya kanaa fi biyya saniif illee dalagaan jira. Maal isinitti fakkaata? Namni keenya biyya keenyaatti ilma fi gabbaruu hin dhiisne. Durirraayyuu jalqabee jechuudha. Ilmaan teenyallee itti gabbarree qabsoo tana biyya alaa kanatti illee ammoo mallaqa keenyaa fi jiruu keenya itti gabbaraa jirra. So jijjiiramaa nam fiduu barbaadu tokko yoo jiraatee jedhisii galee wanna gabbarru kana wanna goonu kana galmaan gahuu qaba. Waa jijjiiramuu qaba. Bara marayyuu sigalee imimmaan naachaa ta'uun qabu boo'ichi keenya. Sigalee asumaa odeessinaa asumaa bokkisnaa otoo hin ta'in maal isin jijjiira. Amma advocacy irratti baay'ee dalagaan ture. Wannaan isa irratti yeroo kiyya fixee fi isinitti himuu danda'a jechuudha. Amma immoo karaa sigalnee gara manaa deebi'uu qabna. Mana jechuun maalidha? Hojii keenya karaa deebisuu qabna dhiiroo.
Asamman kana laalaa jirtan nama 646 waa tokko yoo gootanii jettan guddaadha. Rabbiin kan badhaase waan tokko lakkoofsa keenya fayyadamneetiin dubbiin teenya dhagahamuu qabdi. Gara maraanuu jechuu kiyya. So kana walitti hidhateetiin kun beektota teenyaaf illee dhaamsa jechuudha. Warra social media irratti illee dubbataa jirtanii fi kana at the end of the day bari qabsoon kun kan inni dura jalqabee jira. Har'allee koololaa jiru bakka isin hunduun beektan sometimes common sense jedhee waan darbu keessaa tokko isinitti mee jedhu allaatti maraa oolii duuti sii lafumaa jedhe. Waldhabbiin kara naannoo irra jiru kun at the end of the day eenyutu Oromoo bitaadha. Eenyutu Oromoo gabroomsaadha. Keenya ni qota aangoorran bahu akkuma sirraa haa caaluu jedhe si galee ergamuu malee nuti ergachuun beeknu. Ofiifuu ergamuu hin dadhabne jenne. So kana beekaatiin yes oduun addunyaa akka jirtu kana yoo ta'u carraa arganne maratti ammoo waa'ee Oromoo irratti dubbachuu qabna. Waa'ee Oromoo irratti keessa galchuu qabna. Because asteennee ka haasofnuuf, ka dubbannuuf, ka mari'annuuf dhimma Oromoo taakkuu takka achisiisuuf. Because warra kaan yoo ta'e nama dhibba qaba. Ani yeroo baay'ee ka galaana nyaatu si galee biyya keessatti information nu kennaa jiran. Information amma naannoo Booranarra, information naannoo Gujiirra, information naannoo Harargeerra, Arsiirra hin jiru. Yes, amma ifama olii gad borcaa jira. Amma Yemen irratti sin dubbadha. Ijoollee Yemen na qunnamtan. Page tokko ka groupii keessatti uumnee jirne. Wanna caafi tuttuuxanii namatti hin kennina. Maal jechuus ni barbaade. Nam tokko yoo du'e, nam tokko yoo hidhame biyya keessa yoo ta'e, biyya Yemen keessatti yoo du'e, rakkoo keessatti yoo qabaate jedhee full information kenna. Because that's very important. Because capacity keenya guddaa miti. Qarqaarsa keessan barbaanna. Caalaa yoo jettanii yookiin ammoo aadamoo yoo jettanii aadamoo gaaganaa guyyaa akkanaa qabamee bakka kanatti hidhamee kan information kennitan gaafa daataa kennee jennu bu'aarra oolee jira. Isin ammoo yeroo baay'ee rakkoon kenna keessatti xiqqoomtu namni sagalee hagana ta'e no detailii kennaa jechuu barbaadeetiin. Kanaafuu beektonni teenya illee dubbattu. Warri miidiyaa irra illee hojjetan, warri dhaggeeffatan, dhaayyoleen illee warri biizinasii qabdan, dubartiin, dargaggoon sagalee qabsoo kana keessatti amma wanti goonni tokko yoo jiraate biyya alaatitti akka Oromoon sagalee argattu goone jenne. Mammaakni maal jedharee farda bishaan bira fidda malee bishaan obaasuu hin dandeettu jedha. Nuti illee waa'ee Oromoo jijjiirama Itoophiyaa kana keessatti wanti nu gochuu dandeenyu qabsoo kana isintu beeka. Gabrummaa kana isintu miidhamee argaa jira. Nuti illee gabrummaa agarree jirra. At least ammaaf irraa fagaannee jirra. Kanaafiyyuu jijjiirama dhufe kana nafxinyaa hamileen cabdi. Nafxinyaa addunyaan jibbitee jette kana keessatti gumaachi keessan maalidha ayyoo? Gumaachi keessan dargaggoo warra barumsa keessatti biyya keessatti nama barsiisaa jirtan. Qotee bulaan kenna. Qabbaan qabeenyaa kenna. Ila maal isinitti fakkaate? Anguma ji'ooti waggama kana keessatti qabeenya isinirraa fuudhanii waa isin godhaa jira argaa jirtan. Qabsoo Oromoo kanarratti gari tokko bilisoomee gari tokko hin hiyyoomatu yookiin hin gabroomu. Abbaa qabeenyaallee jechuudha. Aynoo mootummaa isin daawwataa jira. Garuu akka taane qabsoo tana ofirraa gabrummaa tana ofirraa baasuu qabna. Kana jettuyyuu warri miidiyaa keessa jirtanii warri odeessanii kamaa Tigree odeessuu because addunyaan guutuun ka jira odeessaa jirti. Wanna asirra taa'ee ka jira odeessuu ammoo laalte jette pireesii waan adda addaa barreessuun dhiisne because addunyaa argartee jirti. Amma booda sii galee akka farda du'een tuminii jedhan fardi du'ee jira miti wanni Abiyyi kun wanni Itoophiyaa kun wanni Tigraay kun du'ee jira. Maal jechuu kiyya addunyaan beektee jirti jechuudha. Kanaafuu wanti irra deebinee asuma gaggalchinee kama du'e irratti mari'ataa osoo hin ta'in tooftaa irratti mari'atuu qabna. Jijjiirama irratti mari'atuu qabna. Maal godhaa jirti? Qeerroon Amboo maal godhaa jirti? Qeerroon Harargee maal godhaa jirti? Qotee bulaanoo maal godhaa jira? Akkamitti qabsoo kana bira jijjiiraa jira? Amma bakka mara irratti hin dhagahaa jira. Inso si galee Amaara naannoo keenya keessa jiru, nafxanyoon naannoo keenya keessa jiru, shakkii sodaa guddaa qaban. Waan bosona jiruun walitti qabatee jechuu asmaachas dubbachuu illee baay'ee jedhe. Kun ammoo yaadattan taate aniyyuu dhageeffadhee jira. Yeroo lamaan sadii deebi'ee dhageeffadhee akkanaaf galu jedhee jechaadha. Tigraay keessatti baree yoo dhugaa dubbannee jirne waraanni mootummaa naannoo Tigraayiitiif TDF ofiin jedhamti waraanni naannoo Tigraayiitiif waraanni Abiyyi walitti dhukaasee waraana akkasitti injifatame no dippiloomaasiin du'ee kaafe immoo uummatatu akka jarri achi hin teenne keessa oogee jedhe. Kun waan Abiyyi mataa isaatii jedhe sigalee nyaata summiidhaan itti kennaa. Reeffa awwaalaa achitti namni akka boombidduu. Warra bakkee noo bosona Oromiyaa keessatti maal godhaa jirtan qabsoo kanarratti? Boombii kam awwaalaa jirtan? Kam qalaa jirtan? Kam godhaa jirtan? Ani nama violence itti amanuu miti garuu nama violence itti dhufe violence ofirraa eeguun dirqama namaati.
Dhaamsa kanan kan dubbadhaa jiruu fi akka maatii dabarsanii. Ayyoon ta'een bosona keessa jirtu. Yogguu mootummaan shororkeessaan kun naannoo keenya keessa deemee jedhu akkamitti xaxisnee jenna. Sigilee dhugaa hin qabna. Dhugaa qabnu kan addunyaan nu agartee jirti. Ayinoo waggaa 10 hadhaa Oromoon hin amne yoo jennu namni dhaga'uun hin jiru ture. Waggama hadhaa ta'uu dhugaa isinitti himnaa. Waan nan beekuuf isin jedha walgahii meeqarran taa'eetiin warri hadhaa amma Tigraay bo'ee jedhu abiyyi kana bari bara Oromoodhaa bari inni Oromoodha jedhaa turanii dhiiroo. Sanaafiyyuu maal isin yaadachiisuu barbaade jijjiirama Tigraay irra dhufee gadi kana qawween dhukaasaa warra dhufee miti. Jijjiirama uummanni Tigraay hin gabroomnu hin bitamnu jedhe. Ani waa'ee Tigraay haasa'uun barbaadu, waa'ee keessan haasa'uun barbaada ayyuu, waa'ee ijoollee Harargee haasa'uun barbaada, waa'ee ijoollee Wallaggaa, waa'ee ijoollee Arsii haasa'uun barbaada, kan Booranaa, kan hunda jechuudha. Maaliif nu keessatti yeroo mara gantuun miila gadi fageeffattee jirti. Ani na laaltanii adeemtanii barbaadu yeroo marayyuu. Galtanii itti yaaddanii ani maal godhe torbaan kana. Amma ani kaayyoon keenya ka godhaa jirru akka farda du'ee sansii galee addunyaatti himnee jira. Sun itti fufaa. Yurooppii irratti illee nama haayir qaxarreetiin dalagaa jiran everyday. Kalee amma Yurooppiyaan paarlamaa keessatti nama lamatu bahee dubbatee jedha. Samii irraa hin dhufne. Septemberii keessa immoo torbee dhuftu bireekiif deemanii Septemberii keessa haasaan hin dhufee jira. Badhiisanii jiran. Mariin jiru kun nama mara akka maratuuf deemu shakkii nu ammoo hin dhiisnu. San yoon ta'in gabrummaa tan ammoo yeroo diinni keenya nahee ka hidda gaffakeeffate kun yeroo kana keessatti carraa guddaa qabdan dhiiroo. Oromoo rabbi waan nu badhaase yoo jiraate lakkoofsa. Haa duun haa banna. Tana nu dabruun qabdu. Tana ammoo nu dabartullee otoo manatti illee gallee nun dabartu wannan isin jedhee fi yaa mucayyoon tun aalatti miti keessa naa galee jedhe yeroo akkanatti hamileen nafxanyaa hamileen diima keenyaa cabse kana keessatti qotee bulaan keenya maal godhaa jira ayyoon teenya maal godhaa jirti barsiisaan keenya kan mana barumsaa keessatti kan baadiyyaa keessatti barsiisaa jiru kun maal godhaa jira waa hagootaniif kana keessatti maalidha fakkii warra Tigree fudhadhaan jenna fakkii si galee summiidhaan yoo barbaachisan maan taane qabsoo kana irra ooluu qabna diinni keenya yeroo sodaate kanatti jechuudha. Qabxii lammataa rakka dubbachuu badhee tokkummaa Oromoo kana keessatti yoo dhugaa dubbannee jenne because anis akkuma keessan jechuun nama umrii kiyyaatii wajjin qabsoo kana gara baay'inni keenya warri asitti na laalaa jirtan warri asitti qabsoo kana faarsitan sagalee dhabdanii beekumsa guddaa qabdan garuu miidiyaan isin beekneef dubbachuu dhabdanii garaa isin gubatee wanni jala deemtaniif illee because dubbii kana waa itti amantaniif jechuudha. Oromoo yoomiyyuu ol tokko ta'ee jira. Tokko keessaallee tokko haqa qabutti ta'ee jedhe si galee tokkummaa afaaniin faarsaa barruu bareedaa barreessaa sanii miti. Oromoo akka duraa sossobuu hin danda'an. Yeroon kun yeroo ati haqxe yoo ati kijibde sa'aa tokko keessa guyyaa tokko keessatti ba'ee jirti. Oromoon agarteetiin waan ofii jabeeffachuu jalqabdee jirti. Kan baadiyyaa jirtu, kan magaalaa jirtu, dubartii aayyolee martinuu jabeeffattee jirti. Kanaafuu tokkummaan Oromoo cimaadha yoomiyyuu olitti. Lammata irratti sirni nafxanyaa kun nurratti deebi'aaf jiru kun ammoo Oromoo jaalatii otoo hin ta'in akka dirqamaan walii galutti walitti fidee jedhe. Beektonni keenyallee hangam illee lallabaa ooltu yoo miilaa waa dalagaa hin jirre qabsoon ka bilisoomaniif Tigraay ka bilisoomteef asitti sooshaal miidiyaa irratti dubbattee qofaaf miti. Dhiifama naan kada ani warra sooshaal miidiyaa tuquu kiyyaaf miti. Because barbaachisaadha. Keessattuu rogeeyyiin ta'e barbaachisaadha. Keessattuu yeroo nuti sagalee hin qabne mootummaan kun akkana godhu barbaachisaadha. Garuu jechuun kee maali? Warra mana laalaa jirtan nama kumaaf wayi. Sooshaal miidiyaa kan dubbadhu isiniif dubbadha jechuudha. Warri laalaa jirtan kun maal godhaa jirtan? Kamaan baa'oo istaa jirtan kenna hoo? Kenna muka ittiin goonu? Kenna gaasii ittiin naqnu? Kenna hin gubatu? Biyyi sun akka nuuf hin taane maaf namaaf taate tokkummaan Oromoo cimee jira. Tokkummaan Oromoo haqarratti cimee jira. Because oliif gadi bahaaf dhiyaa kaabaaf kibbatti rakkoon Oromoo abjuudhaan akka hin taane jijjiiramni dhufu kun ammoo dalagaan qofa. Sooshaal miidiyaa irratti baanee lallabnee otoo hin ta'in dalagaan yoo dalagne qofa jijjiirama mul'isuu dandeenya jechuudha. Warri biyya alaa jirtanillee jechuudha. Warri mallaqaan qarqaartanii, warri hamileen qarqaartanii jetta. Namoota nama jala deemee nama rabsu kan ilaalina. Ilmi namaa waan dhibboos faarsanii takka si arrabsan santu namatti mul'atee jira. Ani akka nam tokkotti argee hin jiru ofii kiyyaayyuu jechuudha. Ayyoolee dubartoota dhiirota hundi keessanuu ka nurratti dhaabbatan kan haqarra dhaabbadhan maaf hin dhaabbatina. Ani kan nagubee jedhu si galee maaliif gabrummaa lakkoofsa taate gana beekumsa taate yoo guddatu illee faate numan qabna. At least yoo hoosisuu dadhabne hoggachiisuu hin dadhabne kan jedhu kanaafuu tokkummaan keenya cimee jira. Haqa nama haqarraa dabsuu yoo argatan bira hin dabrina. Because waan hin arguuf
Waan arguu fi sometimes aadaan nuti ta'eetiin otoo namni dhala dalagu akka nama agarree irra dabarree jenna. Otoo namni gaarii dalagu ammoo gatii keennan ta'in yookiin ganda keennan ta'in gadi qabuu barbaannee jenna. Yeroon sun dabartee jirti. Nama tokkotu interview na gaafatee miti no ollaa eensi filee naan jedhan. Eenyuyyuu abaa'os ta'e kafaa'u taate kan filee tokko hin jiru. Eenyuyyuu kan filee tokko hin jiru. Martinuu garaa keenyarraa jabaannee dubbannee waan goonuuf jechuudha. Dalagaa keenyatu uummata Oromoo akka bakka bu'u godhu gala. Kan barbaannuuf illee uummanni Oromoo hiree ofiif murteeffata haa argatuuf. Asitti as taa'ee isin murteessaa otoo hin ta'in hiree ofiif isin bitata. Hiree san keessatti ammoo ka tokko oli tokko gadi hin jiru. Sigalee ka tokko oli ka tokko nama tuffata. Anatu sirra beeka. Anatu digrii sirra qaba. Anatu qabeenya sirra qaba jedhee kan hambisuudhaaf jechuudha. Jijjiiramni dhufe ka tokko keessa kan na gammachiisu jijjiirama akkasiiti jechuu yeroo kana keessatti. Qabxii sadaffaa irratti kalee ilaalaa waggaa 10 hadhamee ilaalaa. Akkamitti nu ilaalti sabaaf sablammii Itoophiyaa sabaaf sablammii warra Somaalee ilaalii warra gaawwan ilaalii jedhii dhiisaatiin warra Tigree fi Amaara dhiisaati akkamitti ilaala. Oromoon akkamitti of ilaalaa turre. Addunyaan akkamitti ilaalaa turte. Mee kanneen sadii ni miti akkamitti of ilaalaa turre. Akkamitti sabaaf sablammii Itoophiyaan ilaalaa turanii akkamitti addunyaan ilaalaa turte. Waggaa 10 hadhaa waggaa 5 hadhaa yoo ilaalle jennee Oromoon garii rafaa ture. Gabrummaan kun beektanii gariidhaa fi sigalee buukuma irratti barate. Sunillee bareeda itti amaneetii hojii gaarii godhaa jira. Gariidhaaf ammoo gubatee argee jira, jibbee jira, hifatee jira, du'uu filata sigalee. Otoo du'ee akka Hacaaluun jedhe sigalee du'ee otoo awwaalamee jedhee at least rest argatee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo laatte nama dammaqiinsi kenna wal qixa bilchaataa jira. Yeroo buuka kiyyaanee kan publishing godhinsa irra taata qabsoo Oromoo kana keessatti qixa bilchaataan turre. Gariin gubatee gariin dheedhii ture. Kun ammoo jiddu galeessa sigalee kakalee dheedhiirraa jiddu galeessa dhufee qabsoo kana keessa biyya alas ta'e biyya alattis biyya keessattis qabsoo kana kennee cincee gubatee waa'ee Oromoo dhagahuun barbaada. Gariin ammoo jiruu ofii jiraataa ture. Digrii ofii faana deemaa ture. Qabeenya ofii horataa ture. Ammeenya ta'eeti miti. Kanaaf bira bilaachuu dhabne. Amma ammoo yoomiyyuu olitti Oromoon kaabaaf kibbatti hundi Itoophiyaan guutuun qixa gubataa jirti. Kan ammoo wal dhoksotuun kan dhugaati. Kun ammoo Oromoo tokkummaa boondii dastaniin kenna. Ka tokko injifatee takirra oolu akka hin dandeenye mul'isee jira sun ammoo waa hedduu nu godhee jira. Lammaata irratti sabaaf sablammii Itoophiyaa akka nu ilaalti. Anama kamisa dabre kana viidiyoon gadi hin baane warra Yurooppii wajjini membara paarlamentii haga sadii wajjini sabaaf sablammii warra maalaallee qabatee sabaaf sablammii 9 affeeranii turan. Sagalaniyyuu yaada kennaa ture san keessaa gaafiin tokko kan dhufee jiran daayiloogiin martuu itti gallaa eenyutu daayilogii kana godhaa kan jiru. Preconditioning maali kan jiru irratti haasaa ture. I think torbee dhufu kana nin baanatti fakkaate. Maaliif isinitti jedhasitti fakkaate ilaalchi Itoophiyaa sabaaf sablammii Itoophiyaa Oromoof qabdu hammam akka jijjiirame argee jedhe. Amma booda Itoophiyaa dimokiraasii yookiin tasgabbii fiduu fi yookiin gamgaanfa Afrikaa tasgabbii fiduuf gaaffiin Oromoo deebisamuun dirqama. Lakkoofsa keenya kan Rabbiin badhaasee jedhe. Haftoo uummata Kush seenaa daayinastii miti kingdamii Kush hedduu seenota barreeffamin hin beekamne keessa tokko nuti ammoo warra sanii. Kanaafuu fuuldurri keenya baay'ee ifaadha. Gabbarree jirra. Itti duunee jirra. Waggaa 100 itti bannee jirra. Har'a nama taanee fuuldurri ammoo akka bitaatu sabaaf sablammii Itoophiyaa agartee jirti jechuudha. Addunyaa. Addunyaa irratti dalagaa ture sigal. Har'a addunyaan hin agartanii kalima plenary meeting jedhanii paarlamaa hedduutu wal gaheetiin rakkoo Itoophiyaa Tigree qofaatu hin ta'in rakkoo wannallee haa dubbannu jedhan hammam akka fagaan isinitti nu barbaadeetiin hangam akka deemnee akkamitti of ilaalaa turre akkamitti nu ilaalaa ture sabni Afrikaa sabni Itoophiyaa kun ammoo akkamitti ilaalaa kan jiru hangam akka dhufne kana ilaalaatiin jijjiiramni jirtan hamilee warra isin cabe kuni ما bilisummaan beektanii waraqaadhaa miti bitanii kamanatti fidanii jedhan ummanni keenya nagahee jedhee hadheeffatee ka'uu qaba. Hadheeffatee ka'uu gaafa hadheeffatee nagahee jedhee qofa bilisummaan dhufuu dandeetti. Bilisummaan tun immoo maal fakkaatti? Bilisummaan mootii tokko buusnee mootii tokko baasnu miti. Tokko gadi qabnee tokko kalee dhusnu miti. Bilisummaan ganda maratti iyyuu sabaaf sablammii maraaf iyyuu dhufuu qabdi. Malee hin dhuftuun jedha. Qabxee farafaaratti warri Abiyyi amma kan hin dhagahaa jiru Amaara cabsuu fi warra kana akkana godhuu fi jijjiirama hin fidaa Jawaar illee hin hiikaa akka jedhu uummata burjaajessaa jira jechaan dhagahee jedhee. Dhugaa isinitti himee jira. Jawaar balleesseetii miti kan hidhame. Ijoolleen hadha duutee jettee Hacaaluun maal balleessee du'ee jedhe. Oromoon maal gabbaruu qaba qabsoo kana keessatti? No.
Abiyyi sirna nafxanyaa kalee deebisuuf. Sirna nafxanyaa deebisiinsa inni godhu kana keessatti waa hidda immoo Oromoof ta'ee jira. Isaa fi adiiti miti. Ani isaaf akka yaadni ka beekee jedhu gaafa wal ta'aniitiin naannoo Harargee fi Arsii irratti akka namni amantii walitti ka'u Oromoo gosaan qooduuf kana goote. Oromoo Shawaa kan Arsii keessa jiru, Harargee keessa jiru, Oromoo Musliima kan Arsii Harargee keessa jiru akka walitti ka'an godha. Akka Oromoo fi yaadni gaafa san beekee jira. Jarri kuni sirna aangoorra turuu fi sirna nafxanyaa deebisuu fi wanna fakkaatu itti fayyadamaa jira. Kanaafiyyuu hin gowwoomina. Abiyyi Jawaan ka gadhiisuu fi yookiin hidhamtoota ka gadhiisuu fi jaallatee osoo hin ta'in dirqama isaatiif. Maaliif isin dhaggeeffattoonni keessa nu gahee jettanii jirtan gabrummaa? Because warri Tigreellee warra Amaaraallee amma agartanii jirtan martinuu kara keenya hiikuu barbaadetti jaallateeti miti. Because fuuldurri biyya sanii Oromoon gaaffii Oromoo deebi'ee qofa. Gaaffii Oromoo ammoo mana teenyeetumaan siree oowituu irra ciisneetiin asii galee asuma teenyeetumaan haasawuun ta'in dalagaan ta'uu qaba. Qabsoon ta'in adda gaaffii ganama ka gaafatamee waggaa gahee Haacaaluun du'ee maaltu inni la waggaa dhiisii waggaa 10 gahee jedhe beektanii wannan poostaadhaan bitanii namatti fidanii miti bilisummaan. Uummanni Oromoo ofii ka'uu qaba. Kan biyya alaa jirullee ofii ka'uu qabaa jechuudha. Tokko lama sigalee ani hojii qabaa ani hojii kiyya deemaa ati ammoo of fudhadhu naaqotiin hin taatu. Ani jiru kiyya jiraadhaa ati naaddu bosona Oromiyaatti deemiin hin taatu. Sigalee ani mana barumsaa ilma kiyya digrii akka fudhatu ergadhee jira ilma kan kee ammoo qabsoo Oromoo irratti aduun hin taatu. Sigalee ani ammoo digrii akkanaa qabaa ati waan hin baratiniif an biyya bulchaa ati hin taatu. Sigalee sossobuun hin taatu fakkeessuun hin taatu. Nama agartan dhugaa itti mudha jechuudha. Kanaafiyyuu Abiyyi ka godhaa jiru Abiyyi wanna Jawaariin hangammaa tursiiseef hin jiru hidhamtoota mara hiikuu qaba akkasumas ammoo warra mara wajjin warra terroristii inni jedhee yaadha maqaa shaniitti kenne mara wajjin mari'achuun ammoo alternatiivii miti. Addunyaan hin dhiibdi jechuudha. Kan dhumaarratti maal jedha atiin xiqqootu tuqee jira. Garaagarummaa kennaa fi warra Tigree sigalee because wal gaafanne jedha akkamitti Tigreen bilisoomtiin bilisoom dadhabne dhiiroo waliin sossobina walaa sossobnu sigalee Tigree mee wanti garaagarummaa kenna laala jarri bar harki umuramte jette ilmi namaa imaafee jedha dhugaa isinitti mee jedha jechuudha onnaa Itoophiyaa keessatti harki jaraa Itoophiyaa umuramte ani waan Tigree xiqqeessu otoo hin ta'in jechuu kaffaltee jirti lammata irratti wanti jarri gahee jira wanta hamaadha. Akkasi Oromoo irratti hin geenne. Sadaffaa irratti wanti jarri gahee jedhee sabni biyyi sadii guutuu almost naannoo Ameerikaa fudhatetti so garaagarummaan kenna guddaadha. Sanii ol ammoo murannoodha. Murannoo abbaa garaaf haadha garaa hangama akka keessaa qaban bilisummaa dhandhamanii arganii jiran. Bilisummaa olaantummaa tan agartee akka biyya tokko wannuma TPLF jarallee mitee jirti. Uummata Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in jarallee mitee jirti garii. Garuu hoo qabeenyaan haamiitu malee bilisummaa dhandhamanii argina. Nuti ammoo katti dhalanne gabrummaadha. Hadda katti ijaaraa jirru gabrummaadha. Kanaafuu bilisummaan tun akka maal fakkaate hin beeknee fi xiqqoo sochaanee jenna. Xiqqoo sigalee gadiin baanaa ji'atti hiriira takkitti hin baanaa hin gallee jenna. Sigalee kaan ammoo siree teennee ijoolleen sun hadha maal jette jennee dubbannee jenna. Gariin ammoo sigalee jiruu ofiitti fufaa just maqaa fi sigalee akka hin duune akka hin kaane godhaa jirra jechuudha. Dalagaan keenya akkas. Akka hin duune akka hin jiraanne godhaa jirra. Maal jechuudha sun sigalee gadi seennee jajjabeessinee dalagaa hin jiru. Maddii tuttuqaatiin sigalee jijjiiramni maal dhufne jedhaa jira. Kana fayyadamee ammoo mootummaan sirna nafxanyaa waan keessa keenya beekuuf akkasitti nuti deebi'ee kanaafiyyuu we have to ask ourselves Tigreen maal gootee nuti maal godhuu dhabnee maaf jarri injifattee Oromoon ammoo injifattuuf maal qabu kan jedhu tarsiimoo jalqaba irratti dubbadhee jira jechuudha. Dalagaa kana keessatti barsiisaan hojii qabdaa. Sheekni hojii qabda kan keessatti. Hin sodaatina amma agartanii jirtan magaalaa adda addaa keessaa nan dhagahee jira. Sheekni kenna sodaatin. Yoo bilisoomtu taate ofiif bilisoomte jetta. Yoo nuti abboomaan jiraattee jirtaan dhiifama naagati. Ani ofii kiyyaa gaafuma tokko hangana illee jiraadhu baadhee natti dhagahameen beeku jiraannee jira because addunyaa kanarratti aniin kan gammadee jedhu hanga Oromoo jaaladhuuf waan Oromoo waa godhaa jiruuf waan Oromoo sagaleetti uftu warrallee du'ee jiraan gammadee jedha garuu biyya Ameerikaa taa'ee ijoolleedhaaf yoo biyyatti du'aa jiru natti ulfaata so hin jedhu ana yaada kiyyaatitti garuu sheekkoleeteenna maaliif isin hin jedha isinitti fakkaata. At the end of the day martinuu naannoo ofii bilisoomsee jedha. Oromoon tokko garuu Harargeen bilisoomsa. Boorana irraa dhufee kan Harargee kantiibaatti ta'uu bilisoomsu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu yoo bilisoomtan yoo miidhamtan akka Harargee waan Harargee taate Harargeetu si cabse.
ilma arsiillee arsimatu sin cabse namni biraa sin cabsine kanaafiyyuu sheeka kenna yoo waazii gootu masgida keessatti barsiisaa yoo barsiiste jettu laalii jedhe maafi Tigreen ageettee jette sigalee akkatti irra oolte jette nuti maaf dadhabnee jenna gantuu ganda kennaa hin beekne jenna gantuu ganda kenna maaf hin qajeelfanne waan jirri gootee wanni biraa yoo hafee jedhee fakkii jiraatti fayyadamnee irra ooluu qabnaa jechuudha. Boo'uu hin dandeenyu yeroo mara boo'ichi gahaa miti kama namaa irraa odeessu qabxee tokko kasirra fudhadhee ilaalaa hin jira. Jawaari inoo guyyatti nama 100 dhaqee ilaalaa jiran. Maali Jawaar isitu kun waan isiin jette kireeditii namaa fudhachuu hin danda'u. Jawaar muuziyeemiidha. Muuziyeemiidha akka mana hidhatti ilaalamee akka leenca adda ta'ee wayii galee mallaqumatti kabaltee dhaqxee ilaaltee deebitan ilma namaati. Mana san keessa bahuu qaba. Dubbatuu qaba. Mirga isaa eeggamuufi qaba. Maal Oromoon bosona jirututti hammaatee hiyyummaan dhiisaa bosonatti galane? No, kanaafiyyuu dhuguma rabbii of gaafanneetiin tarsiismoo baafachuu qabna. Beektonni teenna karaa uummanni maal godhuu qaba. Uummanni tokkummaan ammoo isinitti himee jira. Miidiyaa mara teenni ani kan hin dhaladhe noo goobanaatiin ni yaadadha. Tokkummaa jedhee waggaa 30 hono tokkummaan sun hin dhufne. Kanaafiyyuu tokkummaa afaan paartitoonni dalagaan ta'uu qaba. Dalagaan ta'uu qaba. Hopefully haala deemu kanatti waa hedduutu jijjiiramaa jira. Sagantaa Agostii tokkotti jechuun sandee irratti sagantaa community qopheessine sababaan community qopheessine jenne tokkoffaa akka diaasporaatti sagalee itti godhuuf kaayyoon keenya yeroo takka lama dhageettanii jirtan. Oromoo community addunyaa kanarratti deemee argeen jira. Wanti dadhabsiisee jedhee namni martinuu paartaayimii dalagee jira. Paartaayimii dalaga jechuudha. Paartaayimii dalaga qabsoo kanarratti. Kanaafiyyuu akkamitti nam tokko haa ergoonee naannoo isaatiitti namni sun isumaaf dalagee jira. Kan jedhu mallaqa kana immoo mootummaa bakka sanirraa fudhannee haa ergochuu barbaanna. Akka piroojeektii irratti dalagaa jiru magaalaa biyya Poortlaandii achi booda Hiwustaniin waan haasaa gaarii qabnu dalaguuna. Akkasitti bakka marattu ijaaruu barbaanna. Maafi jabaa community Oromoo yoo jabaatee jedhee Oromummaa biyya keessatti hin jabaatee jedhama. Because warri political asuma dhufee mallaqa guurrata. Warri civic society akka hinnaallee asuma dhufee mallaqa guutatee jira. Beekaa ofii kan jiru marti Oromoo kanarraa mallaqa guutatee jira. Oromoo kana immoo sagalee dhaga'uu hin dandeenye. Maa ciccittee faffacaatanii waan jirtaniif. Kanaafuu community ijaaruu barbaadna. Community walitti finna jechuudha. Community beekaa ofii keessaatti hafee jira. Community marti Oromoo marti hin beektan akka maqaa Oromootiin deema. Oromoo qoodee jira kun hin beektanii jettan. Hojii gandummaa dalagee jedhama. Sana immoo achuma dhiistaniif itti fufuu qabdan. Waan tokko Jawaar kana gorsee jiraate iyyaadha. Tumamaaf Jawaawee irratti komiitti dhufee jennaan lukkiraan jedhe. Warra akkanatti afuu dhaabbatu kana dhiisi ati dalagaa keetiitti fookas godhee jira. So anillee gorsi keessaniif qabu warra asiisii galee sababaa dhufee gaafii sin gaafatu dhiisa. Because warri sun kaayyoon jira akkati waan dalagneef. Gaafii sitti dhiyeessee mata sammuu kan keehatee akka waan hin dalagneef. Kanaafiyyuu taargeettii keessan fookas gochuu qabdan. Taargeettii keessa otuu asii iyyuu amma waa'ee advocacy irratti waan hin dalagee waan itti milkoofneef illee dubbadhee jira. Kana godhuu irratti immoo asii achi nu butanii kun hamaan hin jedhan. Gurra keenya cuqqaalannee ija keenya bakka san deemnee akka fardaatitti karaa san hidhannee amma galbaan geennee sagalee Oromtuu waan dhagahameef galma keenya karaa Oromootti deebisaa jirra jechuudha. Community Oromoo ijaaramaa community Oromoo nuufillee lafee dugdaati. Oromoo baruufiifillee lafee dugdaati. Oromoon sagantaa kan amma namni biraallee irra dalagaa waan jiruuf akkattiin dubbadhu dhabee jedhe. Waggaa dabree irra dalaguu jalqabne. Waggaa dabree yaadattanii Septeembarii keessa konferensii jennee beektota Oromoo hunda affeerree jenne. Beektonni nuti affeeriin hin jiru. Warra achirratti hin argine indidee hafee jedhe. Nuuf mijaa'u jedhee hafee jechuudha. That is the truth. Fakkeessuu osoo hin ta'in beektota Oromoo finne. Septeembarii jechuun ji'a 5 beeka. 5 kura tokko almost waggaaf deema jechuudha. Ji'a 10 atleast hin ta'a. Sagantaa kana findee jenne achi booda akkamitti Oromoo bakka maraa lakkoofsa isaatiin Oromoon Minnesota 40 jiraate maybe representative 40 qabaata. Oromoon Chicago 1 jiraate representative 1 qabaata. Oromoon Michigan 5 jiraate representation walitti finnee maaliin Oromoon dura karatti dalaguu qabu. Takka lama jedhee dibeetitti godhee kana takka lama irra sadii dalagna jedhee achi booda yeroo baay'ee hojiin keenya dalagaa irraa oolle because baajanni hin jiru achirra kennu baajatetti baasnee baajataan akka hojiirra oolu akka amma goone kana jechuudha. Mallaqa uummata Oromootiin qofaa miti mallaqa hedduutu jira. Mallaqa isaan deetti fayyadamne uummata keenya gargaarree goonaa jechuudha.
Kanaafiyyuu kana Augustii tokko irratti hin hafina ijoolleen illee invitation community especially focusing on community leader baay'ina namaa hunde because tisisni baay'ate qodaa hin buqqisu jedhanii mitiire no folcha wanneen isin bahee fi beektonni teennaa ka qajeelchama biyyaa qabdanii uummata akka ittiin deemutti immoo tokkummaan Oromoo ammoo yoomiyyuu ol cimaa ta'uu itti immoo akka durii fakkeessuu tokkummaa faayinaa haasoftu hin ta'in tokkummaa lafee qabu namni nama eenyuuf isaaf dalagu argaa jira namni hojiin dalagu hojiin isaa ni mul'ata hin turti malee sometimes daddaftee mul'attu hin turti abdiin kutina hojii keessanitti fokus godha balleessaa yoo qabaanne balleessaarraan nuuf folcha nutti dhiyaadha nullee nu gorsaa nu wajjin deemaan jennaa kan ammoo keessummoota adda addaa amallee deebi'a sagantaa paablikiin baasne malee keessummoota adda addaa ka Oromoof Oromollee kan ta'ini achirra sagantaa irratti argamanii register ta'aa isiniin jedha warri na daawwattaniif hedduu galatooma hawwii kiyyaa waan ani isin jedhe xiqqoo bu'aa isiniif qaba jedhee waan yaaduu fi laftillee amma samariidha kanaafuu nama folchaa isiniin jedha fayyaanaa ta'a.